Jila jechuun maal? Sirraa maddaa jilli wanni jiru kun. Jila, jiila, jiilchi, jillichi waan jilli. Amma kana keessa jili eessarraa ka'e? Jilli irraa ka'e moo jili irraa ka'e? Kanaafi jili jechuun amma galma kana amma galma keessatti galmi kun amma galma jilaati. Waan aadaa jedhan hunda galmatti harka qaba afaan Oromoo keessatti. Yoo galmi jennu kana akka manaati miti. Ijaarsa addaa kophaa. Amma manni kun akka manaa keessatti mana foormiin wanni akkaataan dhaabbiin ittiin ijaaramu dhaabbii galmaati. Galmi kun amma addaa kan kana bakka bu'aa jecha. Galmi jilaati. Aadaa iddoo keessatti hojjetu. Amma yoo galmi jilaa jennu jila akkamitti harmatti hojjeta? Fakkeenyaaf keessatti maqaa baasuu dandeenya. Maqaa baasii dubbisi jennaa moggaatii jennaa jila. Harma keessatti ganna biraasaa midhootana tolfannee dabarree waggaan teentaa waggaan haaraan nu jennu abraasa jedhamu kanaan dhufti harma baanee coonii qalan. Ji'ootuma dabarre kan tolfannee bira dabarree ammallee barruun tokko hin jirti. Jila jecha. Waan aadaa jennu kan amma naannoo Oromoo irratti waan isiin garaagarummaa qabduuf iyyuu jechi aadaa jedhamu irra guddaa jilaan ibsama. Amma Booranaa jila gubbaa jedhan taate jila maali? Taa maqaa baasaa, taa gubbisaa, gadaa baalli kennu, gadaa mujjii mataa buufata, qaalluu muudaa, jila jedhamu isaan kun. Jila jechuun kanaa jecha. Bakki jilaa ammoo bakka gumaati jiru. Bakki jila wal qarqaran walirra obbaasuun jiru. Sila akka fakkeenyaatti amma sii fudhadhe waan amma irreecha Oromoo yaatu nu dhibaayyuu jenna dhibaayyuun tun amma jileedha. Dhibaayyuu sunti jila nu asii deemnu Oromiyaa bakka hundarra kan yaa'u sun cuuf jiliyaa jila dhaqa. Keessumaa jilaaf kanaaf jila yoo jennu aadaa akkasii guddaa aadaa nu jilaan ibsa. Harma irratti qonnaan akka Oromummaa wal hubannee nama haasaa Oromoo keessa hubadhutti jecha aadaa jedhu kanatti akka takkaatti nu hubatamuu jecha. Oromiyaa baay'ee irratti kan argachuu jiru yoo aadaa jedhu waan gurguddaa sadii qofa kaasa. Jilaayyuu hin qabu. Maal kaasu? Aadaa jechuun akka uummanni kun itti ogummaa qabu. Mana ijaaru, waa bocu, waa kakkaroosu, waa hojjetu, ogummaa waan agarsiisa qofa. Kun jilinni ibsitu ogummaa agarsiisa. Inni kan biraa immoo jili yoo jedhu waan uummanni kun sooratu. Qodaa yookaan meeshaan ittiin waa sooratu, sooraa kan inni qabu. Gar nafaa yoo deebite immoo uffata aadaan inni qabu maal uffata waan jedhu Oromoon amma yoo aadaa jedhanii waan kakkanaa ka ogummaa fi faayina afaan manaa kana ibsiti inni dhuma afaan dubbatan. Afaan Oromoo dubban jechuun aadaa Oromoo jechuun akkas qofaan hin taatu. Wanni aadaa taasisaa jila naannoo kana wanni wal mursiisan kanaaf jilli seenaa fi aadaa Oromoo keessatti guyyaa akkasii jecha guyyaa fuudhaa, guyyaa ilmi dhalate maqaa baafatu, guyyaa ganna waggaa jijjiiratu, guyyaa gadaan baalli kennite baalli jila qabnu gadaa mujjiin mataa buufata asitti akkasii beekama. Jilli akkasiin ibsama. Naannoo Oromiyaa haga wal hubannetti ayyaana qaban malee jilli hin jiru. Ayyaani kun immoo Oromoon hin ibsamu. Baalaa warri jedhan kaan kun Oromoon ayyaana fudhatee achi keessatti wanni daawwatamu ayyaanoti sun tokko waan karaa mootummaatiin akka biyyaatti haa ta'u akka addunyaatti haa ta'u mootummaan yoo waan addunyaa fudhatu waan addunyaan aadeffatanillee aadeffatan kabajan yoo ta'u kabajan haa waanuma amantiiti. Amantiin akka musliimaallee ta'e akka kiristaanaallee ta'e waan sun ayyaana yoo mola keessa kabaja malee jilaan waliin qabatu kunuun. Kanaaf jilli hiika bal'aa akkasii qabdi jecha naannoo kanaa. Kori ammoo kana adda. Kori akkam sabsaba walgahii jedhan qaama deeman kana jecha. Gumiin hedduu walitti qorachuu dandeette qortaati namni murtaa walitti wal deena ta'u kunimmoo waa wal dubbatan. Dubbi namni wal dubbatu walitti qorate wal dubbatan dubbii yakkaa qajeeluma dabaa qajeelo beeka wallaala waan jedhamu. Dubbii jaarsa qabu dubbii gaaddisa qabu dubbii namni dhufee wal himatu.
dubbii finni lafaa taate hara akkamitti qonnaa eela akkamitti jabeeffannaa aadumree of yantanallee jilumree of yantanallee akkamitti obbaaman waan hedduu waltu qorata waraanni nama dhufee dhibii akkana hoongin akkama booraan buute kun yookaan lafumcoo buute kun waan kan irratti yoo waltu dhufanii korata sadarkaa qaba egaa garaagarummaan gaaffilee ati gaafatte akkasiin sii galtutti hin beeku hundi akkanaatiin garaagarummaa qabdi. Korgosa jedhanii haga koraatiin kor ollaaniin korata ardaaniin korata gumiiniin korata namni akka korata haraa eelaa herregaan korata waan garaa warraa jedhanii gochilleen koratamu gochi waan warra ofii qofaaf miiloo jennaa gochitu miiloo olla jennaa aadaa buusaa bona fadhantanaa jira namoota nama keessatti dabee nama caphee nama mudaan itti galtee nama dubbatamuuf jira kakkalchuudhaaf korata. Haroo akkamii qotannaa eela ka qotamu ka qara qotamu akkamii jabeeffannaa hin kokkorata. Finni jenna finni lafaa kanallee wal gaafata akkamitti oollee bulla. Inni mariittiin bulanii jira kan cufa hin korata. Kori kun duuba akkuma ta'etti baay'inni nama walitti dhufuutti akkuma itti wal yaamanii garaagarummaa qabu. Naannoo akka Booranaa kanatti wanni wal deennaa jedhanii amma wal deennaan koraa gadi jecha namni tokko lamallee wal ta'uu hin danda'a. Namni tokkollee walitti dhufuu hin danda'a. Wal deennaa qabne hariyaa jennaan mariyaan Booranaa hariyaa didhaa jedha hariyaan tunu wal deennaa qaba. Wal deennaan tunu immoo marii akka marii korii xaanu wal gaafatan fa'a wal deennaa hin godhanii kor tolfachuu malee kor kan bal'isanii waan koraniif wal deennaa sun irratti kor biraa qabachuu danda'anii inni sadarkaa duraa wal deennaa. Wal deennaan tun nama lama sadii irraa kaa'atee haga nama shanii kun nyaalle ciftaatee koraayyuu qabachuu danda'a. Korii agarsiirra guddaare namitti yaamtu. Ollaallee gosaallee horiyaallee kanaaf koraa jira. Kora kana irra guddaan akka gosaallee yoo deemsan naannoo Booranaatti deebanuu waan jedhamu jira. Kora deebanuu kan gochi qayee jedhanii qayee qabdi gochiin qayee gocheetti wa dubbattu jira jaallab jedhanii lichoo jaartii jedhanii yoo laduulleen keessa hin taane yoo rigooroo gadaalleen keessa hin taane sangaa qalattee gochii waltaatti kora deebanuu jedhanii guyyaa tokko hin ta'in ka torbaan iyyuu taa'uu danda'a akkasitti deebanuun kun jirti. Waan irraa gadaaf immoo waggaa 8 kan dhuftu gumiin hin jirtedha. Sun gumiin waan waggataa keessa maree gaddeebi'aati sun malee gabiraatiin gumiin jedhanii kan gochi akkasii ta'e guddaan immoo deebanuu gosa jedhanii qayee yaama lichoo jaartii yaama. Oolee bulee sangaa qalatana walirra dhugaa akkasitti gaaddisi kun qoodama. Kana alatti akka maadaa naannoo kanaatti yoo sitti hime gaaddisi jenna. Aadaa nama gaaddisa jedhanii gadaan tun gaaddisa nama walitti gaaddisa jira. Gaaddisi kun fuula hunda jira jecha. Hariyaa kee jira, gosi kee jira, ollaa kee jira. Wanni cuf gaaddisa. Gaaddisi kun immoo wanni wayiin qajeelchan gaaddisa kana. Gaaddisi kun duukaa wal deennaa irraa walitti dhuftu ka'a. Qayee jaarsatti hin deemanii, qayee abbaa ollaatti hin deemanii durii aadaan gulgulan suni kammaa kanaa namni kaabinee maalii tattaliin qabu gaaddisa kanaan walitti dhufan. Wanni jabduun nama ijaara gaaddisa kana. Gaaddisi kun immoo namni lamallee yoo waliin karaa yaa'u tokkotti itti ijaarsa. Amma aadaa ta'een tana keessatti namni sadii waliin diduu jedha. Akkaataa gadaa ta'eenatti itti bullee kan duri jaarsee dubbatu namni sadii aadaa wal diduun hin qabu. Tokko araarsaa ta'a. Yoo amma wal diddaa taate lama golii ta'e tokko faan kophaa. Kalchaan waraana seerii nama gaafata. Yoo amma namni sadii keessatti tokko kophaa bahee namni lama waliin jiru nam tokkoon dubbii walitti dhufu taate kalchaa yookaan golii jedhama. Goliin nam tokko raaka ijjeessa. Kanaaf namni tokko araarsaa ta'a dhiiroo yoo wal dhaban tokkochi kan yaada nama dhibtaatellee biyya sii manadhan malee kana. Kanaaf namni lamaayyuu sadii yoo waliin karaa yaa'u tokko keessa jaarsa gaaddisi kun duuba tika obaa jennaan waan biraa dhiisi yoo namni du'u yoo awwaala bakka kan gaaddisa ta'a. Namni awwaaltu warri dargaggeessuun ni kaan jedhu jaartii walitti dhufee yeroo sun gaaddisi ta'a. Waan awwaala suniin wal qabata haga boolloqotan agarama kan awwaalan gaaddisi suni dubbataa jecha.
Waan akka amma afoosha dirii maali jedhan kana jecha. Fakkeenyaaf magaalaa keessa afoosha dirii jedhan kana. Ka duri sun immoo egaa afoosha dirii kun akkasitti hin jiru. Gaaddisa jira jechuudha. Gaaddisi kun hin ta'a. Gaaddisi dubbii aadaan dubbata. Amma guyyaan du'a kun waan du'an of keessaa qabuu fi akka aadaa naannoo kanaatti dubbiin du'aan wal qabatu oolteellee hin bultu. Har'uma xumuramuu qabdu malee wanni boris darba hin jirtu hin jiran boriin qoramu guyyaa biraati. Guyyaan nam guyyaa har'uma. Kanaafuu yeroo ta'an kana gaaddisa ta'a yaaddaa waan kanaatti akkamitti maaltu jira abbaa warraa haadha warraa waan dhaalaa jira waan fuudhaa jira. Aadaa Booranaa keessatti amma yoo abbaa warraa du'e hin du'e jedhanii yoo haati warraa du'e ibidda dhaame jedhanii ibiddi dhaame kanatti jajjabaa waan kana gaaddisa jira jecha akkana jira gaaddisi. Hojii oobaa jennaan namni asii kun duri tiksee jira akka maallee qonnaa waan kakkan hin qabu yeroo aadaa tanaan jiru kana yoo fakkeenya hara eel jedha waan herregaa konfii qaba. Dolollo dambalaa diriba daakatanii dhugaadha herreega hin qabu horiin akkuma barbaade dhugu waan akka dambalaa waan akka dolollo horiin akkuma fedhe dhuga. Hara eel waan harki namaa qotu kun immoo herregaa konfii jedhan akkasiin dhuga. Yeroo waan herregaa konfii dhugan kana yoo gaddeebi'u kulleen gaaddisa jira. Hagobaa sun dhuga gargar galuutti jaarsi ta'a namni walfaa lolaa walfaa dhaanaa horii kiyya akkas gootee kanaaf gaaddisa jira jechaadha. Wanni guddoon biyyaalti san gaaddisa qaba. Ollaan gaaddisa qaba. Kanaaf horii kun duuba akkan jijjira. Kan olii haga gumii jira. Kan gadi gaaddisa kanarraa ka'ee walteenna dabalee walgahii irraa ka'ee kora dabalee akkana akka lafaan bulchan akka finnaa waraana waachii waan danda'an akkas. Akkas amma fakkeenyaaf kora sabaa waan jedhutu jira duroo gaafa namuu jila fi dirree jilaatti hin galle kana kora sabaatu jira natti fakkaata. Sochiin Oromoo tunini haga nullee irra hubannetti sochii waggaa 60maati. Kanaan dur dhimma akkasiitti iyyuu hin jiru namuu ganduutti takka jiraatu malee. Sochii waggaa 60 tulleen bakka lama gargar qoodamu. Waggaa 30 dabarte waggaa ati Oromoo jedhanii namatti himan. Kan namni Oromoo ta'uu iyyuu hin beekne ganduufiitti of yaamu amantuufiitti of yaamu aana fi naannoo qootu wal yaamu malee yeroo namni Oromoo jedhee akka ammaa kan ofi beeku hin turre. Warra barsuun qabsaa'utti warri bara kanaan nuti maqaa dur ittiin beekamu jira maqaan amma hin tuqamu baay'ee uummata kana lafa jala dabarse taarika addunyaa irraa gorse qaama akka fafaatti fakkaatee namni ilaalu warri yeroo sun jiru maanguddoota irra hin jirre kan namni irra gadafillee hin dulloomee jiru waggaa 60 dura yoo socho'an nu Oromoodha jedhanii yeroo Oromummaa tanaan fakkeenyaaf Boorana Arsii Gujii gaba asiin qubatanii achittillee naannoo gara Wallagga Shawaa akka Harargee qottuu fayyadee maqaan akkas kuchuuf ture beekte. Uummati maqaa kanaan yaamamu maqaan isaa akkasii miti. Maqaan isaa Oromoo jedhama warra aadaa qabu warra gadaa qabu jedhanii yeroo qabsaan waan kan aadaa qaba warra gadaa qaban sun ifaa yeroo sanatti qorwattooti addunyaa tabiyyiti beektu gadaa tanallee Booran bira beekan malee kan biraa wanni akka aadaa jijjiiraatu malee gadaan qoratamu hin jirtu. Akka aadaatti wanni afoolaan jira inuma jirti. Warri qorachuu yaa'ullee yoo gara Booranaa kan dhufan kun egaa gammaallee qabatamaan kam jirtu kana turanii waggaa 30 dura suni guddaa waggaa atiin Oromoo uummata Oromoo Oromiyaa jijjiiramtu ture. Dubbisatu dhugaa ta'ee jecha dubbiin sun dhugaa taatee naan waggaan 30 jiru kun amma uummata Oromoo lafa Oromiyaa mootummaa Oromoo saba Oromoo waan jedhamu dhufe. Gaafa jechi sabiidha sun gad ba'u korsaba warri jiru warri qara qabsoo gaafasi gortuun tolfate. Aadaa keessatti amma gama keenyallee waan jira gumi. Gumi jira akka reeffisin jedhe deebanoo jira koraa jira kori sun immoo korsabaan jedhamu akka gosaa korata. Wanni korsabaa jedhan kun falmaa qabsoo ta'an waggaa 60 asii kanatti alcheecha malee. Nagadaa keessatti olaanaa sadarkaa olaanaa irra hin jiru gumiidha jechuudha. Gumii walitti hin jiru. Korri kun gumii gadi jechuudha. Gumii gadi. Korri bakka bakkattuu hangosaa jira, ani ollaa jira, ani riyaa jira. Kaardaa jira, ayyaaniin koratti kariira jira bakka hundatudha. Kanaafuu inni jillee gumiidha jechaadha. Wanni hunduma gadaa keessatti gumii waaltessaan. Kawanni gadaa cufti yakki abbootii gadaa hayyoota illee qoratamu gumii akkasii jira.
Boorannoo jilatti kan buluu jalqabe yoomirraa jalqabeetti eessatti ardaan jilaa jalqabe. Jilaan jedhamu aadaa beeku. Lafti inni bulu aadaa jalqabe. Uumamu waliin jirti. Nullee abbootiin keenya irraa dhageenya waan guyyaa keessa bahee miti. Waan fagoo keessa dhufe. Guyyaa keessa bahuuf immoo akkitti manin jiran. Irii ol jedhe irii olitti namni akka ammaa kan hin jiru. Waan irii olii dhufe. Wanni aadaa jedha namni kun gaafa uumaa waan akkas ta'e kanaa durii irii olitti. Aadaan daalee warra durii jedhee akka boora ijaarsi boora itti mul'ee ni jira. Sulleen waan dhiyaatee miti namni durii amma lafa ardaa jennu kan lafa tokko namni akka waarii ofaalee nun beeksisa adaala lafa jedhamu tokko jira. Adaalee kun lomta keessa marra hin baasu. Lafa kun caatatu gannee fedha roobe bakka sun margi hin baasu. Gaafa inni ijoollummaa ta'e na durii nu warra gara 80-70 kee jiru kun ijaarsi hin dhaqqabne maali yoo nuun jedhe akkasitti warra duriitti irraa marga dheedee waan jedhe daallee warra durii jedhe yoo himan akka warri durii marga dheedaa jedhee akkamitti margi sun lakseenaan eegii waaqii horii kan nama horachiise inni horii kan akkitti horatanii jira eegii horii kan horatanii margi sun horii sifeessee namaa sifaa'uu dhowwuu waan jedhe amma bakka tokko asirratti bu'uun xiqqoo tokkeetti asii gorti. Dafti namijeessu dandeessu wanni sun waan citaan buyya nagaa tokko asii gore si cinqa hindootayyuu gaafa marga nama lagu waaqayyoon akkasitti uummalee dura namni margi nyaatee jira. Sun immoo gaafa inni horii aananii foonii waan kana barate sun isa goreedha. Kanaaf wanni kun dhirii olitti akka malee fagoo. Aadaan immoo yoo achi gaafa suni inni uumaman namni amma dubartii wayyuu jennee duriyyuu dubartii wayyuu warra kan gulgulaniyyuu hin beekan. Inni majaarsi biyya akka itti gulgulan cufu. Akka itti eegee deebee bultiin tun garri dhiira martullee jaarolee nu akkuma afoolaa hin dubbatti beekta. Aadaan tun duuba jaarsi waan jedhu dhugaa waaqa dhalee aadaa namatti tolfataa jedhu. Hin tolfatanii jedha aadaa hin midhaaffatanii. Durii qaalluu gulgulan namni waan qaalluu jedhu jira. Qaalluu kan irra duubuuf bultii dadhabanii. Qaalluun kun waan duraati. Hibboo tokko dhaatanii hibboo jedhanii yoo hibbootan dhaatan naannoo kanatti amma galaanii afaan jawwee duudee waan jedhu jira. Galaanii afaan jawwee takkatti duudee jechuun yoo ati qaalluu bulaan bultu ka seera murullee ni suma ka daandii waaqarraan kadhattullee ni suma waan kanatu ta'uu deennaan gadaa tana. Taphi ijoollee foorarraa tolchanillee jechuu hin danda'anii tolfatanii ijaaroleen immoo yoomtu waan hedduumti. Wani kun uumamaa walti jirti bineensirra waan ilaalanii jira gadaa tan tolfatanii gadaan tun uumarra hedduu jaatamtu akkasiin aadaa tan gulgulatan akkasiin aadaan keessa jilatan jilta akka itti waa kadhatan kireefu sun jenne waaqin kadhatanii jilta akka ilmee makatti baaftanii jilta akka itti fuudhanii hin tolfatan aadaa tolfatan immoo aadaa warroomaa ta'a abbaa ta'a ilmaa ta'a haadhaa ta'a halkuma tan cufaa jira aadaa miyyuu namtaasitti miyyuu tanaanii jedha nama boonanii miyyuu unaa daadhiin irra miyyuu tokko jennee duuba jaarolee irraa akkasitti hubanne akka booranaatti amma miyyuu tokko ta'uu unaa daadhiin irra inni jedha. Yoo akka baraan ammaa kun dhalatte maal yoo jedhani miyyuu sun tirratee miyyuu yoo irratti uf ta'uu hin dandeettu. Uummata Oromoo fillee diigamanni filellee hir'inni akkasiiti. Miyyuu tirrate. Kanaaf inni majaarsi amma miyyuu tokko dhala booraan mallee lafteetti waan akka 7-8 walitti himamuun jirti. Aadaan tun duuba arma keessatti tolfatan. Aadaan tun bara deemtee gadaan tullee ni jaatamte jedhanii marroo 2-3 agi hin beenu hedduu amma gadaan Booranaa turte eegi waan jaatamuu bira dabalatu bara kana tokko deemuu jira waa kun baasee jirra malee ganna 500 gadaa galgaloota si hin korre kan nama deemti. Waan san irratti sittan dhufamee waan sanatti sitti nu deebitu waan amma qaalloo kaaftan kan irratti qaalloo fi ayyaantuu waan jedhutu jira. Garaagarummaan ayyaantuuf qaalloo kun maali? Waliin argatu asitti. Ayyaantuu warraati gara keenya warra hojjetu warra kalaandara qajeelchocha. Amma afaan biraatti sii galuu danda'a. Ayyaantuu jedhanii warra kalaandara nu dhoofti ta'e naga biraatti beekaa ta'een qabna barate. Ayyaantuu jennu warra hurjiif
ji'aaf mara waggaan ittiin deemtu kan ta'e kalaandaraan kan jechuudha. Ayyaantu nu bira kan jechuudha. Warra dhaadhaa'u jechuudha. Warra dhatan herreega. Kana. Qaalluun immoo wayyoom daandii waaqa ittiin kadhatan. Qaalluun kun durii amma waaqa keessa gabbu'ee jedhu akkas dhufe jedhuun qaalluun kun hirii olitti warra biraatii gosa namatan keessaa ba'a. Qaalluu waaqaniti waaqatti immoo nama gabbuusee hin muudanii kadhatanii gadaanu qaalluu muuda gammaayyuu. Kanaaf qaalluu jedhu kun qaalluuf qaallitti jechuun nama tokko naannoo kanatti immoo qaallitti jedhama. Qaalluun akkasii walitti qabamee ladu jenna. Ladu shanan jenna gammaa ladu shanan kana jira jecha. Kunillee olii dhuftu daandiin isaa daandii muudan daandii waaqan kadhatan qaalluun dubbiin koruu waan dhibi keessa hin jiru qaallittiin akkasii warra eebbaa warra galma qabu warra gadaa muutu warra yuubii muutu warra daandii waaqa irratti naamus amma jennu kan yookaan ceeraa fokkoo diftileen kanaan sitis jecha. Kanaaf qaallu fayyaatun akkanaan gargar ayyaantu warraati warra hojjetu asitti. Ayyaantun warra urjiidhaani qaallu jechuun warra waan cufaa qajeelchu. Warra waan cufaa qajeelchu.